waraanni bilisiginnaa armee tokko ajjeesuun namoota biroo irrattiidhaa fi reebicha raawwatan. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Godina Baashaggar aanaa Booraa magaalaa Ombollee jedhamtu keessatti waraanni faashistii bilisiginnaa leenjii milishummaa dirqama hawaasa fudhachiisuuf osoo reebanii harmee tokko irratti ajjechaa raawwatan. Murni dantaa teessuma aangootiif dhiiga lammiilee qulqulluu dhangalaasaa ooluu bilisiginnaan gaafa caamsaa 18/2026 sababa leenjii dirqamaa fudhachuu diddan jedhu qofaaf namoota nagaa 14 ta'an walitti qabuun reebicha ulfaataa osoo irratti raawwachaa jiranii reebicha irraan kan ka'e harmee maqaan ishee Iwwatee Mulaatuu jedhamtu akka ajjeesan maddeen naannichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan namoota 14 qabaman keessaa 8 reebicha ulfaataa irratti raawwachuun gaafa caamsaa 19/2026 magaalaa Ombollee irraa gara magaalaa Boteetti dabarsanii turu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Namoota haala kanaan ukkaanfamuun magaalaa Boteetti geeffamanii dararamaa jiran keessaa kanneen maqaa isaanii arganne Kooree Taliilaa Gurmuu, Ashanaa Shaalloo, Lulluu Nugusee, Ashuu Maaraqoo fi kanneen biroo hedduu ta'an akka ta'e maddeen himaniiru. Gochoonni murna bilisiginnaatiin guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaan addatti ammoo uummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru kan lakkaa'amee hin dhumne ta'uu isaa irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aanaa Bookee keessatti jaleewwan bilisiginnaa barattoota saamuu fi maqaa waltajjii nageenyaa jedhuun jiraattota dararuun dhaga'ame. Yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Makkoo guutummaa keessatti jaleewwan bilisiginnaa barattoota saamuu fi maqaa duula filannoon jiraattota dararuu ammeessanii jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsan. Jaleewwan sirnichaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hanga olaanaatti jiran hundarraa maqaa adda addaan barattoota irraa qarshii saamaa kan jiran ta'uun maqaa buusaa gonofaa jedhuun ammoo qarshii 50 saamaa jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsaniiru. Maqaa kaffaltii gosa adda addaa itti dha'uun maatii keenyarraa yoo xiqqaate qarshii 5,000 ol saamu kun xiqqaannaa amma immoo torban darbirraa eegalanii nu barattoota irraas qarshii 50 guurrataa jiru jechuun barattoonni arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise yaada isaanii kennaniiru. Oduu biraatiin ammoo magaalaa Makkoo keessatti gaafa caamsaa 19/2026 lukkeeleen murna bilisiginnaa maqaa waltajjii nageenyaa jedhuun jiraattota humnaan walgahii baasanii doorsisaa turuun barameera. Filannoo sobaa marsaa 7ffaa Finfaarattii keessatti geggeeffamuuf deemu irratti bilisiginnaa filachuu qabdu, deeggartoota waraana bilisummaa Oromoof keessaa saaxiluu qabdu jechuun dhaadachaa akka oolanis jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa godinaalee garaa garaa keessatti marii barbaachisu uummata waliin geggeessaa jiraachuun beekame. Gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufa keessatti uummata waliin marii haala yeroo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti geggeessaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, bifuma kanaan waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti marii bal'aa uummata waliin taasiseen hubannoo gahaa uummataaf kennuufiin milkiin xumuruu beeksisee jira. Marichi caamsaa 19/2026 bifa nama hawwatuun uummata bal'aa kan hirmaachisee yoo ta'u, mata duree armaan gadii irrattis bal'inaan hubannoo kennuufiin beekamee jira. Dhimmoota fayyaa, bu'uuraalee misoomaa, hawaasummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo ABO waboon geggeeffamaa jiru keessatti uummanni Oromoo fi waboon akkamiin akka waliin hiriiree qabsoo isaatti gudunfaa tolchuu akka danda'u akkasumas egeree Oromoof Oromiyaa irratti bal'inaan mari'achuu dabballeen waboo onichaa ifoomsanii jiru. Ittuma fufuun godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessattis gootichi waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin gaafuma caamsaa 19/2026 dhimmoota akka fayyaa, dinagdee uummataa fooyyessuu, hawaasummaa, barnoota, haala yeroo fi uummanni Oromoo yeroo murteessaa kana keessatti qabsoo bilisummaa isaaf waboo waliin hiriiree maal gochuu akka qabuu fi hariiroon waboo fi uummataa daran jabaachuun qabsoo bilisummaa Oromootti gudunfaa gochuu akka qabu bal'inaan irratti mari'achuun kan duraa caalaatti jabaate waliin hojjetu irratti waliif galee jiraachuu dabballeen waboo onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Mariin waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin haala yeroo fi dhimmoota akka fayyaa, hawaasummaa, dinagdee uummatichaa fooyyessuu fi haala qabatamaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiruu fi gara fuulduraattis akkamiin waliin qabsoo tarkaanfachiisuun galii barbaadamee ga'uu irratti gara fuulduraattis cimee itti fufuun akka geggeeffamu hoogganaan ijaarsaa fi siyaasaa zoonii lixaa Jaal Bilisummaa Guutaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Obboleessi ajajaa olaanaa ABO waggoota dheeraaf murna bilisiginnaan hidhamee iraarfamaa jiraachuun yaadda'ame. Raadir Buudugaa dabalata qabdi. Dhalataa lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'e namni maqaan isaa obbo Abarraa Dirribaa Lammeessaa jedhamu waggoota 4 oliif guyyaa tokkollee osoo mana murtiitti hin dhiyaatin kutaa bulchiinsa magaalaa Galaan mooraa poolisii Oromiyaa keessatti hidhamee dararamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namni kun badii seeraa raawwachuu miti siyaasa homaa keessattuu hirmaannaa kan hin qabnee fi sababa obboleessaa
ajajaa olaanaa abbaa waboo jaalmaroo dirribaa lammeessaa ta'ee fi waliin gudeeda tokko keessaa dhalachuu qofaaf dararamaa jiraachuun ibsameera. Obbo Abarraan maanguddoo abbaa ijoollee 8 hawaasa naannoo biratti kabajaa fi jaalatamummaa guddaa kan qabu ta'uu maddeen ifoomsanii jiru. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti sabboontota ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawwamantu bifa kanaan mannaa mana murtii tokkoon alatti waggoota hedduu hidhamanii dararamaa kan jiran ta'us maddeen eeraniiru. Waraana bilisummaa Oromoo baatii 2 fi 3 gidduutti balleessinaan dhaadannoo isaa yeroo maraa ta'e kanaaf bilxiginnaan ganna 8 guutuu lola goleewwan Oromiyaa cufatti gooticha waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa jiruun kisaaraa lubbuu namaa fi qabeenyaa isa mudate sababeeffachuun sabboontota ilmaan Oromoo fi maatii qabsaa'otaa irratti yakkoota garaagaraa raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Aanaa Abuunaa Gindabarat keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota saamuu ammeessan. Bal'ina isaaf Jaalurgufaa Diinaa. Godina lixa shaggar aanaa Abuunaa Gindabarat keessatti ergamtoonni bilisiginnaa diinagdee uummataa quucarsuuf jiraattota saamuu hammeessanii jiraachuu ONM jiraattota aanichaa irraa odeeffateera. Gandoota baadiyyaa aanichaa kanneen akka Gooroo Furtoo, Koonoo Gartokkee fi kanneen biroo keessaa qonnaan bultoonni sababa daballiin boba'aa mudateef baabura midhaan boba'aan daakutti daakkachuuf humna dhabanii kan elektirikaalaan hojjetutti daakkachuuf wayita gara magaalaa deemanitti jaleewwan bilisiginnaa torbaan darbee irraa eegaluun daandii irra dhaabbatanii daakuu midhaanii humnaan irraa saamaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni ONM dubbise ifoomsanitti lukkeeleen bilisiginnaan maqaa nyaata milishaa jedhu daheeffatanii saamicha irra kan jiran ta'uun midhaanaatii hiyyeessaa gabaarraa gabatti darbitee lubbuu maatii ishee beelarraa baraaruuf oliif gadi kaattu jalaa daakuu harree fi dugdaa nama irraa buusuun saamaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo kanaan wal qabatee jiraattonni hedduun akka itti gara magaalaa deemanii midhaan nyaataa daaksifatan dhabuun beelaaf saaxilamuu bira darbee miidhaan diinagdee isaanii irra ga'u sodaaf yaaddoo hamaa keessa isaan galchuu fi kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne jaleewwan sirnichaaf guyya guyyaan kaffalan mufachuu gabaasni ONM dhaqqabe ni ifoomsa. Iraan yoo Ameerikaan aleellaa eegalte naannichaan alatti waraana akka geggeessitu doorsifte. Sabaafan waggaarii dabalata qaba. Iraan roobii kaleessaa yoo Ameerikaan deebitee haleeltee ba'a jiddu galeessaa bira darbee waraana babal'isuuf doorsifte. Tiraamp dhukaasa dhaabuuf opereeshinii Epic Fury erga dhaabsisanii 7 ja'a booda marii waraana kana xumuruuf taasifamu baay'inaan dhaabbateera. Iraan 7 kana keessa dhiyeessii haaraa Ameerikaaf dhiyeessite. Garuu akkaawuntiiwwan uummataa ishee ilaalchisee kennitu jechoota kanaan dura Tiraamp kuffisan irra deebi'ee kan ibsu yoo ta'u, gaaffiiwwan to'annoo qaxxaamura galaana Hormuz, beenyaa miidhaa waraanaa qoqqobbii kaasu qabeenyi dhaabbate gadhiifamuu fi loltoonni Ameerikaa naannoo sana akka ba'an gaafatanidha. Tiraamp wiixata ammas kibxata dheengaddaa duula boombii haaraa ajajuutti dhiyaachuu isaanii garuu dippiloomaasiidhaaf yeroo dabalataa kennuudhaaf daqiiqaa dhumaa irratti tursiisuu isaanii dubbatanii jiru. Tiraamp kibxata darbee Waayit Haawusitti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin murteen irra deemuuf sa'aatii tokkotu hafe jedhanii turan. Iraan haleellaa haaraa biyyoota ba'a jiddu galeessaa haleellaa raawwatan kanneen buufataalee Ameerikaa qabanii raawwatamu kamiyyuu haaloo akka baaturra deddeebitee doorsifteetti. Kibxata darbes xiyyeeffannoo fagootti akka rukutu yaada dhiyeessite. Weerarri Iraan irratti yoorra deebi'ame waraanni naannoo waadaa galame yeroo kana naannicha bira darbee ni babal'ata jechuun koreen eegdota warraaqsa Islaamaa ibsa miidiyaalee mootummaa irratti dabarsee kenneen ibsee jira. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti maqaa leenjii waraanummaan namoonni dirqiin guuramaa jiraachuun ifoome. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Aratoo keessatti gaafa caamsaa 17/2026 lukkeeleen PP maqaa leenjii waraanummaa jedhuun hawaasa nagaa manneen bunaa, mana puulii fi bakkeewwan argama hawaasaa biroo garaagaraa akkasumas daandii irra namoota 500 ol dirqamaan ukkaamsuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota kanneen keessaa muraasni maqaan isaanii ammaaf adda ba'e Galataa fi Waganee kanneen jedhaman qofa ta'uun ifoomeera. Dargaggootaa fi jaarrolee dabalatee namoonni dirqamaan qabamaa jiran gariin dhukkubsattoota qaama hir'uu fi dhibee sammuu kanneen dhukkubsatanis keessatti kan argaman oggaa ta'u murni gidiraan ilmaan Oromoo
Oromoo isaan gammachiisu uummata abdii kutachiisuun daa'imman abbaa malee hambisuu haadha warraatti jireenya dukkaneessuu fi dargaggoota abdii biyyaas kiyyoo du'aatiin akka golgaa jiranis ibsameera. Oduu biraatiin ammoo gaafa caamsaa 18 aanichuma ganda balbalaa soorgoo bakka addaa somboo jedhamu keessaa nama maqaan isaa obbo Taarraqaa Itaanaa jedhamu sababa hariiroo woboo qabda jedhuun erga hidhaniin booda maatii isaa kanneen ammaaf maqaan isaanii hin baramin jiru baay'inni isaanii 5 ta'anis qabamanii hidhaatti darbachuun hiraarsaa akka jiranis ifoomeera. Maatiin obbo Taarraqaa Oromummaa isaanii qofaaf yakkamanii gadadoo loltootaan gidirfamaa jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni Oromoo akka guutuu Oromiyaatti dararaan maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduun irra ga'aa jirus abdii kutachiisaa jiraachuus dabaluun eeraniiru. Aanaa Najjoo keessatti murni bilxiginnaa abbootii qabeenyaatti kataasisee ijaaruun hawaasa irratti dararaa raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti kaadiroonni bilxiginnaa abbootii qabeenyaa maqaan isaanii Biqilaa Biraanuu, Amaanuel Indeessaa, Malkaamuu Warqinaa kan jedhamanii fi kanneen biroo waliin ta'uun hawaasa irratti miidhaa gaggeessaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti jaleewwan bilxiginnaa abbootii qabeenyaa faayidaa dhuunfaa isaanii guutuufin hawaasa Oromoo irratti hojii basaasummaa irratti bobbaasuun akka isaan hiisisan, reebsanii fi ajjeesan gochuun dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun isaanii ifoomee jira. Haaluma wal fakkaatuun abbootiin qabeenyaa faayidaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf waraana impaayirichaa baasii tokko malee koloneelotaan, jeneraalota akkasumas waraana miseensa ta'an magaalicha keessa jiran baasii tokko malee baatii tokko ofiisaa oliif nyaachisanii obaasuun hawaasa Oromootti bobbaasisanii ajjeesaa, reebsisaa, hiisisaa, saamsaa kan jiran abbootii qabeenyaa kanneen ta'uun dabaluun himaniiru. Oromiyaa keessatti dabni bilxiginnaan uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru humna waraanaa isaanii kallattiin saamichaa hanga ajjeechaatti humna tikaa ijaarratan dabalatee seenaa keessatti raawwatee kan hin beekne akka ta'e gochoonni suukanneessoon guutuu Oromiyaa keessatti hidhattoota sirnichaan hawaasa meeshaa maleeyyii irratti guyyuu raawwachaa jiran ni mirkaneessu. Aanaa Mattuutti gatiin geejibaa dabaluu hordofee jiraattonni rakkoo hammaataa keessa jiraachuun ibsame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa bulchiinsa magaalaa Mattuu keessatti gatiin boba'aa baay'ee qaala'uu irraan kan ka'e gatiin geejjibaa akka malee dabaluun hawaasni rakkoo hamaa keessa jiraachuu kan himan jiraattonni murni biltsiginnaas rakkoo hawaasaaf furmaata tolchuu irra daran jireenya hawaasaa jeequun dhoksaan boba'aa kaadiroonni biltsiginnaa gurgurachaa akka jiran jiraattonni addeessaniiru. Lula baha giddu galeessatti jabaatee jiru hordofee murni biltsiginnaa gatii geejjibaa bakka isaa duraanitti inni deebi'a jedhee abdii hin jirre uummatatti horuun tibbana ammoo uummanni magaalaa tokko gara magaalaa biroo imaluuf qarshii guddaa kaffalaa akka jiran dubbatu. Kunis haala diinagdee Empaayer Itoophiyaa laamsha'ee jiru keessatti namoota dhuunfaaf jireenya ol kaasuu irraan kan hafe uummanni bal'aan rakkoo keessa jiras kan jedhan jiraattonni gaafii gatii boba'aaf gaafannuuf doorsisni jabaatan nurra gahaa jiras jedhaniiru. Kana malees boba'aan dhibee osoo hin taane kaabinoota magaalichaattu namoota dhuunfaa abbootii qabeenyaatti dabarsee gurgurachaa jiras kan jedhan jiraattonni abbootiin qabeenyaa kun immoo gatii baay'ee qaalitiin dabarsanii gurgurachaa jiraachuu dubbatanii sababa kanaanis gatiin meeshaalee garaagaraa illee baay'ee qaala'ee jiraachuu ifoomsaniiru. Fuulduraaf uummanni Oromoo haalli jireenyaa addattuu lubbumaan turuun nu yaaddessaa jira jechuun sodaa keessa jiran gamaarraata biyyoolessa Oromiyaatiin himaniiru. Aanaa Sadeen Soddoo keessatti waraanni bilxiginnaa deessuu daa'ima baatii 5 maanguddoo tokko waliin hidhaatti darbatan. Jaalfaajii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Sadeen Soddoo ganda algaa wasarbii keessatti gaafa caamsaa 20,2026 waraanni sirna dhableeyyiin bilxiginnaa aadaree fuudheessee ulmaarraa hin bahin jirtu tokko sababa abbaa warraa keetu hidhata waboo qaba jedhuun daa'ima dhalatee baatii sharreefuu guutu waliin hidhaatti darbatanii dararaa ulfaataa daa'ima waliin agarsiisaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haati daa'ima waliin hidhaatti darbataman kun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka heeramuun feene jiraataan naannichaa hidhaan cinatti saawwan altii 2 jabbii waliin jalaa saamanii gara magaalaatti geeffachuu isaanii dabalee ibseera.
Kana malees maanguddoo maqaan isaa Gulummaa Dajanee jedhamu baamaatii 5 hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu keessatti hin argamne maqaan inni quban qabne hidhata waboo qabda jechuun isa hidhaatti darbachuun hiraarsaa jiraachuun ibsameera. Maanguddoon haadha daa'ima baatii 5 waliin hidhame kun yeroo loltoonni bilxiginnaa qabanii deeman buufata fayyaa magaalaa Baantuu Lidataa jedhamu wayita ga'an maaloo haadha daa'imaa gadi lakkisaa daa'imti dhibee hin dandeessu jedhee yoo kadhatu reebicha ulfaataa irratti raawwachuun ifoomeera. Murni ilmaan hiyyeessaa dirqamaan gara jabummaa hamaa leenjisuun teessoo Abiy Ahmed akka tiksan qofaaf leenjisuun uummata keessaa dhalatan bifa diinummaatiin ilaaluun reebicha hidhaa hanga ajjeechaa lubbuu akka irratti raawwataniif bobbaasuun uummata jiruuf jireenya taddeessaa jiru. Bara bulchiinsa Kolonel Abiy Ahmed keessatti haati daa'ima waliin hidhamuu fi maanguddoonni kabajaan maluuf hidhamuun haaraa osoo hin taane gochoonni safuuf safeeffannaa aadaa uummata Oromoo keessatti balaaleffataman marti loltoota bilxiginnaatiin raawwatamuun bartee waggoota 8 itti fufee jiru ta'uun ni beekama. Gabaasni boordii nageenyaa Hamaas adeemsa Gaazaa uggura jechuun himate jaalii yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Hamaas gara dhukaasa dhaabuu Gaazaa marsaa lammaffaatti ce'uuf gufuu guddaa ta'uu jalqabni boordii nagaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp uume gabaasa jalqabaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif baaseen ibseera. Argannoo isaa keessatti gareen Tiraamp baatii amajjii keessa lola Gaazaa keessatti xumuramuu fi waraana Israa'elii fi Hamaas lubbuu namaa galaafate hordofee deebisanii ijaaruu ishee to'achuuf hundeesse kun sarbama dhukaasa dhaabuu irra deddeebiin raawwatame qeeqeera. Sadarkaa kanatti gufuun guddaan hojiirra oolmaa guutuuf ta'u Hamaas hojiirra ari'uu mirkanaa'e fudhachuu to'annoo dirqisiisaa dhiisuu fi ce'umsa siivilii dhugaa Gaazaa keessatti hayyamuu diduu isaatii jedha waraabbiin gabaasni AFP arge. Bakka bu'aa olaanaa boordii Gaazaa kan ta'an Niikoolaay Miilaadenoof gabaasa kana kamisaarraa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ni dhiyeessu. Dhaabbileen qabeenyii fi karoorri tarkaanfii itti aanu fudhachuuf jiru jedha gabaasni kun. Maalummaa fi tartiiba tarkaanfiiwwan itti aanan sanaa murteewwan gareewwan amma murteessaniin kan bocamu ta'a. Dhukaasa dhaabuun onkoloolessa keessa jiraatus haleellaan Israa'el itti fufee waan jiruuf Gaazaan jeequmsa guyyaa guyyaatiin kan qabamte yoo ta'u waraanni Israa'elii fi Hamaas lamaan isaaniiyyuu waliigaltee waraanaa cabsaniiru jechuun walimatu. Dhukaasa dhaabuu sarbamni guyyaa guyyaan jechuun ni danda'ama isaan keessaa tokko raawwachuun walimatu. Bulchiinsi Tiraamp Kaataarii fi Masrii waliin ta'uun waraana gaaga'ama waggoota lamaaf Gaazaa keessatti geggeeffamaa ture dhaabuuf dhukaasa dhaabuu kanarratti mari'ataniiru. Ji'a amajjii keessa Waashingiteen karoora nagaa marsaa lammaffaa kan Hamaas hidhannoo hiikkachuu gaafatutti ce'aa akka jirtu ibsitee turte.